Emma, akkam jirta? Maqaan kee hoo? Warqee eenyu? Amaariffaan dubbatta? Amaariffaan beektu? Okay. Warqee eenyu jette? Warqee lammaati? Dhaloonni kee hoo? Wallaggaa Bahaatti. Okay. As Beeruutiin maal hojjaa dhuftee ati? Okay. Biyyatti heerumteetta? Hiriyaa qabda? Jaalallee qabda? Jaalallee keetii wajjin akkam turtanii? Jechuun akkuma jireenyaatti jechuudha. Bakka akkuma godinyaatti dhimma yoo waliin isnaafilla. Wanti hundumaa waliin naasuni. Okay, ergi biyya kana dhuftee ji'a meeqa? Ji'a torba. Amma daa'imman kana daa'ima deesse kana asumatti moo biyyaa fudhattee dhufte? Biyya keenya fudhatte. Biyya fudhattee dhufte? Asitti namni si gudeede si dirqamsiisee si gudeede jira? Yeroo as teessu kana immoo jaalallee keetti hin himne? Sababni bilbila dhabuudha? Sababa silkiin qabnee fi amma gaafa nuti dhabu naamanii sun danda'an. Innaa akkamitti eerpoortii deemtee fedhengatta? Eenyu si geesse? Biyya galuu barbaade jibooda bakka gaafa biyya galuu barbaadu tikeettii naaf horanii poortii deemee. Maaliif deebitere? Waraqaa kan garaatti sabaattu majjee sabarreessitii deebii fudhatu malee waraqaa malee sin seensisnu pileenirra naan jedhan. Okay, ji'a sabarru malee sin seensisnu jedhan. Innaa mee garaa kan kee muramtee deesse moo fayyummaan deesse? Fayyummaan deesse. Garaan kee muramne miti? Okay, uffadhu. Ati akkamitti miidiyaarra bahuu dandeesse? Maa inni rakkoon miidiyaarra si baase? Situ fedhii keetiin miidiyaarra bahe moo namatu si baase? Lakkiyaan fedhii miidiyaarra bahuu sin barbaanne osoo nyaata nyaachaa jiru miidiyaarra qabee argee tiktookii irratti argine jibooda bakka akkuma isaatti silkii isaa argine bilbilee fi ennaan jibooda. Silkii eenyu? Silkii warra miidiyaa. Eenyuun suuraa kee erge? Eenyuun obboleettii keetii? Obboleettii kun. Maaliif obboleettiin kee miidiyaarra si baafte? Achitti badde jetteeti gaa silkii si bilbilee fi ilkiinee dhaabee biyya galuu jennee tikeettiin mi'aayee jedhanii achi booda boru suma jedhamu torbee tokko naaf fe'as taa'e. Tikeettiin muramni ture achi silkii si bilbilee fi waan ani keessatti badee wayitti fakkaatee yaada. Innaan sinimnaa barbaadaa jettee miidiyaarra si baaftee? Okay. Mana ati hojjetu moo namni dirqamaan waan tokko si taasisee si daffaruudha si barbaadee jira? Wanti nuun jiru. Biyyumaa fudhattee dhufte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdimtoota fi hordoftoota kee jira jirtu baga taraatanii bakkuma jirtanitti nageenya jibbaana haa jiraatu isiniin jedha. Akkuma viidiyoo irratti agartanii namni dhaqeen viidiyoo mucayyoo tanaa horaabee qoonsilaa yookaan immoo imbaasii biyya Beeruutiiti jechuudha. Haala kanaan dhaqanii dhugaa mucayyoo tanaa osoo hin taane dhugaa qaallittii baasuudhaaf. Dhugaan mucayyoo kanaa osoo baasuu barbaadanii yookaan immoo osoo dhugaan mucayyoo tanaa akka bahu barbaadanii daa'ima san dhiiga marammarsiisan. Maaliif biyyatti biyya guddatte yeroo guddinaati bakka kamittuu taa'anii bakka kamiyyuu waan kamiyyuu ragaa tokkoon marammarsiisanii adda baafachuun ni danda'ama. Har'aan tana mucayyoo tana diina harka kaayanii isaan harka jirti dallaaltee harka jirti akka barbaadde godhuu dandeetti waan barbaadde irra dalaguu dandeetti jechuudha. Macheem diina harka taa'anii ilmoo dubaraa yookaan immoo mucayyoo daa'ima kanaa miti dhiirtinoo akka garaa ofiitiif waan irra gahe himachuu hin dandeettu abadan. Maaliif yeroo saniif jechuudha. Yeroo saniif waan irra gahe rakkoo keessa jiru himachuu hin danda'u. Dhiirtummaan jechuudha. Har'aan tana mucayyoon akkuma isin agartanii mucayyoo kaleessa deettee har'aan tana bifa kanaan dhaabanii imbaasiidha jechuudha. Bifa kanaan dhaabanii dhugaa baasuudhaa fi akkanatti waraabanii jechuudha. Mucayyoon dheengadda liif irratti nama 4,000 irratti namichi si gudeede eena gudeede namichi wajjin kifilee tokko galee jira.
jettee nama mubeen jechuudha waadaa galee fi wanta ati sodaatu takka hin jiru haga lubbuuti dirasii siif kennee biyya ati jirtu san dhufuu ni danda'a jedhee sodaa takka malee ummata 4,000 siraalaa jira ummata Oromootu si daawwasaa jira ummata keetitti rakkoo kee himadhu jedhanii gaafannaan rakkinni kiyya akkanaa jette namichi na gudeedee jira jettee himatte har'aan tana ammoo haala isin agartan kanaan biyyarraa fidadhee dhufee biyyumatti wanni ta'ee raawwatee jette xayyib eegee biyya ta'ee mucayyoon tuni jalqaba tokkoffaa dura namni kamiyyuu gaafa biyyarraa bahu dirqama marammaramee biyyaa baha jechuudha waa hundarraa xayyib ka biyyaatu dogongora yoo ta'e mucayyoo tana as dhuftee akkamitti bitaaqaan dalagame sanuu ji'a sadii akkas naannoo ji'a lama sadii ta'etti bitaaqaan dalagameef jedhan waraqaan jechuudha akkamitti akka dalagamii Allah walan akkamitti akka dalaganiif jechuudha maaliif jarri arabaa yoo nama fudhatu waa hundarraa cheekii goote jechuudha waa hundarraa biyya kamiin keessattu waa hundarraa meedikaala seesisanii qulqullina ta'uu kee beekaniiti kan meedikaala si hojjatan fiizanan sorry waraqaan nama dalagamu jechuudha har'aan tana ammoo isii tana waraqaan dalagamee fi wanni hundi dhumatee fi osoo namichi nin bitadhe doolaara 2,000 bitadhe doo jedhu osoo mucayyoon gochan taana narratti dalagamee jiru osoo jettu har'a ammoo bifa kanaan as fidanii akkana ta'ii akkana jedhii dhugaa qaallatti barbaadaa jiran malee dhugaa dubbachuudha dhugaa mucayyoo tanaa barbaadaa jiran wanti dhugaa mucayyoo tanaa barbaadamaa jiru takka hin jiru jechuudha har'aan tana biyyarraa fidatte isin ka dhufte ji'a 8 ka itti dhalate ji'a 7 jedhaa jiran namni dhalachuu illee ni danda'a ji'a 7tti ji'a 8tti dhalachuu hin danda'u malee ji'a 7tti dhalachuu ni danda'a maaliif naasuuf irraa kan ka'e namoota tokko immoo nama ji'a 7tti dhalate hin beekan ji'a 7tti waan hunda guuttateen jira waan ta'eef dhalachuu ni danda'a mucayyoon turrifaatuu qalii sanirraa taatee naasuu guyyaa sanirraa ta'ee mashaakila boolee keessa uumame sanirraa ta'ee ta'uus ni danda'a Allahu a'lam annaa obboleewwan tiyyaa har'aan tana kunoo haala kanaanii an biyyatti ta'ee dhufe an akkas ta'e miira sodaadhaatiin jechuudha ofitti amantummaa takka malee qaallittiin immoo afaan Oromoo dubbisuullee yoo dadhabde haasa'uu ni dandeetti sirriitti akkuma itti agarta sanillee birra dhufte dhugaan kiyya naa bahee jira haqqiin kiyya naa bahee jira jettee dubbatte jechuudha odoo dhugaa qabaatte maaltu mucayyoo tana wajjin isii hangalaatte wanti isii wajjin rakkattu hin jiru osoo dhugaa qabaatte mucayyoo tana akka jettu tarii raasaa agartee tarii mucayyoon tun biyyatti akkana taatee dhufte taate akkamitti baatii haganaas keessa turuu hin dandeettu maaliif arabdoonni akkuma isin dheengadda viidiyoo irratti agartanii mucattii sirriitti beeksistee jirti sirriitti beeksistee jirti akkanatti hin dalagsiifattu arabni ji'a 3-4tti ni beeksisa daa'imni nama foon qabaate foon hin dhuffatu miti mucayyoo akkuma agartan kana mucayyoon odoo keessa jiraachuu baattee qaallittiin tun dallaallitu wajjinis hin rakkattu maaliif yooma sanii viidiyoo horaabdee akkanaa waan akkanaatiin biyyarraa dhufte mucattiin akkana jette poostatti ture xayyib sanuu ta'uu dabaatee dheengadda osoo gaafataa jiran mana dalagaa amma si galchanii namtichi itti gochan taane sitti raawwate kana eenyuti si galche yoo jedhan namtichi achirraa faxiramteenii buute daqiiqaa takkatti osoo isaan bilbila itti yaalanii maaliif yoo gallakkiste ijoollee Oromoo bira haadhattu ijoolleen achi jirtu dhufte haa taqabbaltu odoo jedhanii isaan itti yaalan isin tikeetii daqiiqaa takka ollaan irraa murte boolee keessa buufte jechuudha maaltu kana hunda isii waliin dhangalaatta uduu dhugaa qabaatte uduu nama dhugaa ta'u taate jalqaba viidiyoo miidiyaa kanarratti as fiddee mucayyoon akkana waan akkanaatiin biyyarraa dhufte akkana jettee dubbatte ture sila tarii saniin dura biyya galchiti isii yaanni isiidha ummanni keenya akka miskiina ta'e ni beetti maallaqa guursistee tikeetii irraa muranii maallaqaan biyya galchisiisuu barbaaddi galchuun barbaada tikeetii dhabee malee maallaqa tikeetii rakkadhe mucayyoon illee nagalchuu dhabee tikeetii rakkadhe malee jettee qanii duraa jechuudha viidiyoon qanii biraa waraabame wanti haasaan ka biraa ka amma ittiin dadhufan ka biraa ka amma haasofsiisaa rusilaa nama seeraa imbaasii achi keessa jiru imbaasii dhiiga daa'ima kana qoratee adda baasuu danda'u dhufee viidiyoo akkana waraabee gallakkisee hedduu takka ulfaatti rabbi nuu haalaa